Wani birootti wayitaa ceenu ammoo hordoftoonni amantaa Ortodoksii kutaalee Oromiyaa garaagaraa Sinodoosiin Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fedhii hawaasaa akka kabaju abboonni gaaffii uummataa giddu gala godhachuun cibba darbe muudaman 25 hatattamaan gara bakka itti ramadamaniitti bobbaafamanii tajaajila akka eegalan gaafatan. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti abboonni hawaasa biratti fudhatama hin arganne faallaa fedhii uummataa tarkaanfachuu cufuun wal qabate hordoftoota amantichaa waliin walitti bu'iinsa jabaa keessa seenuutu dhagahamee jira. Gama biroon ammoo hordoftoonni amantaa Ortodoksii godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Wallaggaa Lixaa muudama Sinodoosii duraanii kan hin simanne ta'uu ibsuun abboonni gaaffii uummataa akka deebisaniif muudaman 25 hatattamaan gara hojii isaaniitti akka seenan gaafannaa jedhanii jiru. Guutuun oduu kanatti aane dhiyaata. Sinodoosiin Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudama Phaaphaasota 25 gaaffii uummata Oromoo fi sabaaf sablammootaa giddu gala godhachuun ji'oota muraasaan dura raawwatame simachuu diduun adeemsa faallaa fedhii hawaasaanitti hordofee atakaaruun mudate ammas fala hin arganne. Sinodoosiin kun yaa'ii baatii caamsaa darbe keessa taa'een gaaffii fi fedhii hawaasaa ilaalcha keessa galchuun muudama Phaaphaasotaa raawwatame akka mirkaneessuu eegamaa turus rakkoo bajetaa fi sababoota garaagaraa eeruun muudama Phaaphaasota muraasaa qofa simatee isaan hafan beekamtii dhowwatee jira. Kana malees Sinodoosiin Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Oromiyaa keessatti hojimaatuma kanaan dura madda rakkoo taheen itti filateeraa kan jedhan hordoftoonni amantichaa adeemsi kun rakkoo jabaa dhalaa jiraachuu himu. Iddoowwan rakkoon itti mudataa jiru keessaa tokko kan taate magaalaa Ambootti gareen Sinodoosii duraaniin bobbaafamu ammas faallaa fedhii hawaasaa tarkaanfataa jiraachuu isaatiin hordoftoota amantichaa waliin walitti bu'iinsa keessa seeneera. Gareen Sinodoosii Itoophiyaa Abuna Naatinaa'eliin durfamu kun fedhii uummata godinichaan ala humnaan aangoorra turuuf yaalii taasisaa jiraachuu kan himan amantooti. Gareen kun ammas namoota afaan hawaasichaa illee hin beeknee fi uummataaf kabaja hin qabne bakka biraatii fidee of jalatti muudaa jiraachuu himu. Adeemsi kunis fudhatama hin qabu. Gaaffii fi fedhiin uummataa kabajamuu qaba. Gareen Abuna Naatinaa'eliin durfamu kutaa lallabaa godina Shawaa Lixaa itti fufiinsaan akka hoogganuuf hin ayyamnuu kan jedhan hordoftoonni amantichaa abboonni afaan uummatichaa beekanii fi aadaa fi eenyummaa keenyaaf kabaja qaban kan Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiin muudaman dhufanii akka nu tajaajilan barbaannaa jedhan. Mormiin garee Sinodoosii Bataskaan Ortodoksii Itoophiyaatiin bobbaafamu irratti dhagahamu kun godinaalee Oromiyaa biroottis itti fufee jira. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii kutaa lallabaa Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee kutaan lallabaa isaanii ammaan booda Abuna Naatinaa'eliin kan hin hoogganamne tahuu irra deebiin ibsanii jiru. Namni akka nu hoogganan hayyamnu kan nuti nuuf ta'a jennee simanne qofadha. Abuna Barsumaan alatti abbaa biraa hin barbaannu kan jedhan hordoftoonni amantaa Ortodoksii kutaa lallabaa Wallagga Bahaa Abuna Barsumaan hatattamaan gara kutaa lallabaa Wallagga Bahaatti akka bobbaafaman gaafatanii jiru. Waliigaltee jaarsummaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waliin galame keeyyata afur irratti Phaaphaasonni haaraan gahaa ta'an Oromiyaaf yaa'ii kana irratti akka muudaman keewwanni ja'a ammoo abbootiin Sinodoosii Oromiyaatiin muudaman ulaagaa kan guutan akka muudamuu qaban ilaalchisee ta'es fala hin arganne. Gama biraan immoo Phaaphaasonni duraanii Abbaa Naatinaa'el rakkoowwan kutaa biyya lallaba keenyaa irraan geessise ifa ejjennoo godhachuun ji'oota hedduudhaaf kutaa biyya lallaba keenya akka hin seenne dhorkineera. Bakka Abbaa Naatinaa'el immoo filannoo amantootaa kan ta'an eebbifamoo Abbaa Barsumaa akka dhufanii hojii nu eegalan gaafachuun keenya ni yaadatama. Iyyannoo amantoota kanaan qulqulluu Paatiriyaarkiif dhiyeessinee qulqulluu Sinodoosiitiif akka dhiyaatu waadaan nu galamus iyyannoo keenya ajandaa ta'ee hin dhiyaanne. Kana immoo qulqulluun Sinodoosii karaa nagaa fi seera eeggateen deebii keenya nuu kennuuf fedhii kan hin qabne ta'uu isaa mirkaneeffanneera. Kanuma irraa ta'uun bifa gurmaa'een deebbachuudhaaf waan qabnuuf ibsa ejjennoo abbaa qabxii 5 baafanneera. Tokko murtee yaa'ii Sinodoosii gaafa guyyaa 28/2015 muudama Phaaphaasootaaf murtee kennan murtee haqabeessa waan hin taaneef uummanni keenya waan hin fudhanneef ni balaaleffanna. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii gama isaaniitiin Abuna Gabri'eeliin alatti namni biraan kutaa lallabaa keenya akka hoogganuuf hin ayyamnu jechuu irratti argamu. Abuna Gabri'eel hatattamaan garasitti bobba'uun tajaajila isaanii akka itti fufaniifis gaafatanii jiru. Kutaalee lallabaa Oromiyaa biroottis Sinodoosiin Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fedhii uummataa akka kabaju
Phaaphaasota haaraa muudamaniif beekamtiin kennamee akka bobbaafaman gaaffiin dhiyaatu cimee itti fufee jira. Sinodoosichi gaaffii kana simachuu diduun adeemsuma duraaniin itti fufuu kan filatu taanaan garuu hariiroon sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa fi kutaalee lallabaa Oromiyaa gidduu jiru gara adda cituutti kan deemu ta'uus hubachiisan.